masaraa mootummaa daawwadhaa koottaa jedhaniin waamani. Wayitan waamanii oggaa ol seennu jalqabaa wanni kan Oromoo ganda Oromoo jedhamee hojjetametu odaa jedhamee kan hojjetame giingoo baaskeetboolii fakkaatu. Manni Oromoo jedhamee kan warra kaan irraa hojjetame laastikiin kan irratti maxxanfame mana laastikii addunyaati kan ciccituudhaan ni beeki. Innaa isa kanatu kun immoo mana Oromoo agarsiisuuf. Filosoofii kamiin hojjetame kuni yennaan lakki hojjetame bakka nu dhiisa haasaan barbaannu jedhan warri nu faana turan iyyaan ture achi keessatti jechuudha. Ammas immoo gara keessaatti hoggaa seennu waa'ee irreechaatu dhiyaate. Waa'ee irreechaa wanni tokko tattaa'ee jira. Isa keessatti maaltu jira? Irra gubbaarra alaabaa Habashaa diimaa salamuuxxii sana irra kaa'ameera. Jaranaa kanarraa namni irreeffatu jala Oromoodha. Alaabaa abbaa gadaa akkamitti irra taane jennaan ayi kun akkasumatti hojjetame nuun jedhan. Eenyu hojjete? Oromootu hojjete. Sana booda gamaalan godhee duubatti deebi'ee tan siidaan Minilik akkamitti hojjetame maaliin akkamitti hojjetame qorachuun jalqabe sana booda. Duubatti deebi'een isuma qorachiisu sanaan waan gaariitu hojjettanii siidaan Minilik kana eessatti hojjetamee dhufeen jedheen biyya Jaappaanitti hojjetamee dhufee naan jedhan. Maalirraa hojjetamee jennaan seem ka jedhamu wanni baay'ee qaalii ta'e irraa hojjetamee kun birrii doolaara miiliyoona meeqatu itti ba'ee hojjetamee of eeggannoodhaan dhufee jedhe. Egaa achitti waan deebisuus na wallaalee galatoom jedhetam. Wayita qabsoo kana xumurree biyyatti galuuf jennu aniif obboleessi kiyya Jawaar Mahammad waan hedduu waliin dabarsine rakkoo hedduu waliin dabarsine halkanii guyyaa laaptooppii walitti hinee hojjennee hanga sadarkaa fayyaa dhabuutti hojjennee asirraan geenye. Gaafas dhumarratti findhee as galuuf jennu tiim lammaa kun akkuma nu faana hojjetaa turan kanaan akkuma inni kaase kana Abiyyii fi Lammaa wal dabarsuu aangoo wal dabarsuun uumame. Sababiin ani OMN keessatti hin ba'es sababa jara kanaati. Sababiin ittiin dhaabe. Gaaf sana Jawaar hunda keenya caala waan akka inni hubatu har'a inni hubataa jiran. Gaaf sana garuu anaan na amansiisuuf hedduudha ma'ee ture. Garuu harkaa fudhachuu hin dandeenye. Lakkii wal dabarsuun qabanii abaluma ta'uu qabaa. Lammaanumti qabatee nusitti deemuu qabna kanumaan deemu. Lakki jarri akkas jedhaniiru waan kanaan gargar baane jechuudha. Anillee waan ittiin gargar baane waan nasiin OMN ittiin naan. Har'a na dhaabbadhee garuu gaabbeera. Fudhadheera yaada isaasan. Inni kan biraa wanti nama aarsu waan hedduutu jira. Tokko ani kan yaadaa ture bu'uurumarraan kaasa gara maasaraatti tun deemee. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabummaati yookaan jedhu gaaffii sabummaa sana keessatti wantoota deebi'uu qabantu turani. Tokko gaaffii mirga abbaa gaaffii sabummaa keessa gaaffii abbaa mirga abbaa biyyummaa jira. Isa keessatti gaaffiin Finfinnee Oromoodhaaf bu'uura. Isa kanarratti waa xiqqoo deebisuudhaaf yaaliin ce'umsa kana keessatti godhamee hin jiru. Waggaan ilaalu waggaan asiifachi deemee dargaggoota kana dubbisee waan adda addaa argu nafxanyaa sodaatanii mana duwwaan kottuuti waraqaa eenyummaa fudhadhu hatanii lafa isaanii irratti dachee isaanii irratti hatanii innummoo ittiin arrabsamaa saaxilamaa turan jechuudha. Inni na aarsaa ture. Karaa biraan dargaggoonni qeerroon naannoo kanatti ijaaramanii ijoolleen sun daandii irra bulaa mana wanni keessa bulaa garii warra yuunivarsiitii irraa ari'aman qabsoo Oromooti. Waa hedduu sin argitaniitu keessattuu OMN deemtaniitu. Ijoollee sanaaf jaranaa bakka hunda deemee waajjira hunda deemee tan ofii kooti jaranaa ijoolleen hammi kun ijaaramaniiru. Kana gargaara. Ijoolleen hammi kun ijaaramaniiru. Kana gargaara. Lakki adeem nuni afur taanee bulchina. Adeeppaa fi uummattoota kibbaati. Maali taanee bulchina. Kophaa keenyan bulchinu ijoollee kanaaf deebii kennuudhaan. Gara mannaa dhagnoo lafti sun yookaan silxeetti gurgurame yookaan nama biraatti kennameetu argita jechuudha. Kun nama gubaa akka malee nama aarsa. Ijoolleen kun wareegama kaffaltee qeerroon akkasitti yuunivarsiitii irraa ari'amanii warri isaanii itti deeganii gaaffiin Oromoo akkaataa kanaan dadarkaa deemuun hedduu nu aarsaa ture jechuudha. Kan itti fufeeyoo waa'ee afaan Oromoo waggaa 150 waggaa 50 guutuu Oromoon itti dhiigaa ture.
gaaffiin afaan Oromoo yoom deebi'a jennee waltajjii arganne irratti gaafataa oolu. Jennaan obsaa lakkii amma kunoo akkatti deebisuudhaaf kan akkasitti deebi'u. Wayitaa dhageenyoo karaa biraatiin waan biraatu hojjetamaa jira jechuudha. Muummichi ministeera karaa saayinsawaa ta'een deebifnaa saayinsiin barbaada afaan Oromoo afaan. Kun labsii guyyaa takkaatiin odoo akka Oromoon itti wareegameef mirga isaa kabachiifachuuf nuun lakkii jarri kun nu deebisu jennee itti kennuu imaanaatti kennuu baanne Oromoo nu barqaata deeffatee ture. Kanan nu gaabbisiise nu aarseeras. Qabsoon Oromoo ka'umsi bu'uurri isaa sabummaadha. Oromoon akka sabaatti gabroome, akka sabaatti cabe, akka sabaatti saamame, akka sabaatti hiyyoomedha. Kam abbootii keenya warra hangafoota keenya bosona isaan galche jechuudha. Egaa warri Itoophiyaa dullattii kana faarsanii achi keessa jiraachuun numa argina jechuudha. Akkuma amma Hamzaan kaasee kun wanti mul'atutu jira. Nus kan amma ida'amuu muummichi ministeeraa kaasaa jiru kana kan mormaa jirruufis sababa kanaaf gaaffiin Oromoo akka sabaatti gaafatame odoon deebine Itoophiyaa dullattii Oromoon kaleessa ittiin cunqurfamne cabne gabroomne sanyiin ittiin duguugame jedhee mormaa jiru ishee addeebisuudhaaf karaa biraatiin addeebi'uu jechuun Oromoo irratti yakka dalaguudha. Isaan kun garee warri isaan kana leellisanii ni jiran ni mul'atan ODP keessatti ifaan ifatti jiran. Warri immoo tiim lammaa kana jennu keessatti sabummaa sabboonummaa Oromummaa nu ka qabsoofneef Oromoo fi dura nuutuu akka Oromootti walitti ida'amuu qabna. Oromoon deebii argachuu qaba. Maaliif Oromoon akkuma qophaa'etti jira har'as. Waajjira federaalaa bakka barbaadde deemi kan dhuunfatee jiru nafxanyaadha. Dinagdee warra ministeera gabiyochi deemi gumruukii deemi akka jirutti kan dhuunfatee jiru nafxanyaadha. Waajjira kam keessatti iyyuu inumaayyuu kun baay'ate jedhamee waajjira masaraa mootummaa keessaa Oromoon ari'ameetu ba'e beeki. Akka jirutti nafxanyaadha kan dhuunfatee jiru jechuu dandeessa. Warra achi keessaa ba'e eenyu tokko lamaan beekna asuma jirra biyya kana jiraatu ta'e. Oromoon achi keessaa maaliif haxaamee ba'e mataarraa jalqabaa jechuudha. Kanaaf inni kun dogoggora guddaadha ammallee dhaabbachuu qaba jennee kan mormaa jirru isa kanaaf jechuudha.